keenyaaf tumsi yaa rabbi ummata kanaa dirmadhu yaa allah ummata kanaa dirmadhu yaa allah ummata kanaaf dirmadhu yaa allah ummata kanaa dirmadhu yaa allah ummata kana dhaqqabi yaa rabbi ummata kana dhaqqabi yaa rabbi ummata kanaaf rahmata godhi yaa rabbi ummata kanaaf garaa laafi yaa rabbi ummanni kun nam takka qaban humna qaban waa takka qaban dandeettii qaban heelaaki waa qaban yaa rabbi ummata kanaa dirmadhu yaa rabbi ummata kanaa dirmadhu yaa allah يا ربي مرمى نجابي خنا نقبي يا ربي مرئي نجتتنا نقبي يا ربي قلبي نجتتنا نسب يا الله يا الله سخنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا حملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا 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 ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على المظلومين فانصرنا على المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين أمني إسلاما نمو بك جرتني ربي التبويا فرماتا خفيد ربي ملئ المناماتي مت فرماني هرك ربي جر نمو خبدي جر بدي تلكسي خدلي دلق جرت دلي تليسي حرام هجت جرت حرام لكسي بدين تهجن ربي نعذبو مله حرام نتهجن ربي بلا نبوس مله ظلمي نتي متاخين يعني في الرد دلين ربي موت ما ظالما رسلت مله النمو توبا قام ربي هادبين ربي اتهابون ديبين أقاسا قام ربي هادبين أمني من أماجر خن ستها لقفم يا خن دلي دلق يا خن حرام نياتو يا خن حرام نياتو أمني ديني أمني نيدا مجرو خن أمني ديني ساقن نقماجر خن أمني حق أمال اتجف ماجر خن ستها ملت سبب دلي دلينون سبب بديه الجنون ربي بلا نبوسوت ملخناف نمو هركا خين ربي تقولها قبنو خطوغان نما بليسونس خطوغان نما نصرو خطوغان نما القبو خطوغان نما دقبو إيسا توكي تشاقوفا نمو بكجرو ربي اتهابونجو ربي ها خدنو ربي اتهاجنون نام سخية يون حقا قلنمي ربي الراهي يون دوغن غريس نفسياتي في شيطان الراهي يا ربي خدا خدا نتن تفول خي بربادا في التخدن تفارو نبات برباد تقلت الليلة وبرات برباد تجعل الليلة وبرات برباد قلت الليلة وتكبرات برباد تسبيرا قلت انت أسكت دنيا توصوتي قاف مرفو لخي نبضن تقلت سبيرا انت أسكت يا ربي نقل يا ربي ورفعوا نمام ما نفعوا جدكم تأسيسين درجات نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رمضان كان بي لا بي كثير تنهم تكسنو أنا يرو أستاذني دعاء أني وأنا بريتي بوي جرو في لما فهموا
yeroo biraan bu'a kanaaf ammoo sina hundumti keessanuu baga jiraattanii baga rabbi har'aan nu gahee dhaamsaa fi du'aa ustaazni keenya dabarsanillee akka walii qooddane akka hojiitti hiiktanillee abdii guddaan qabaa gama biraatiin ammoo maqaan ustaaz Ahmadiin Jabal akka sirrii hin barroofne koomenti gubbatti argaan jira dhiifama guddaa boodan sirreessaa dhaamsaa fi kaayotiin tan asirra walii qabamne irraa waliif haa dabarsinu kanaaf ammoo hin hifatinaadha warroonni gartee warra ishee irratti hirmaattanii sagaleen kiyya hin jiru sagaleen kiyya hin jiraami kanaaf sagaleen kiyya hin jiru sagaleen kiyya jira sagalee kiyya jira sagalee kiyya namoonni dhiyoo kana amala haaraa fidanii sagaleen hin jiru namaan jedhan dhufaniitiin sagaleen kiyya yoo jiraateef naaf hima sagaleen kiyya yoo jiraateef sagalee kiyya yoo jiraate ni jiraame sagaleen ni jiraame beekaa akkana godhatan kanaafuu ilmaan oromoodhaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtanii hundumti keessanuu akka walii qooddanii fi gartee waan nuti wareegama qaalii kafallee biyya keessa diina afoo dhaabbannee isin waraabnu sana yoo uummata keenya biraan geenye ta'e ammoo miidhaa 2-3-4 irratti waan ta'eef ergaa nuti dabarree akka rabbiin hiree nu kenne biyya irraa isin dabarsinu kana hamma danda'ameeni akka waliif qooddanii fi akka duubatti hin deebine jechaadha warra kaawwaniif illee shirgochaa jechuun dhaamsi kun guddaan isin bira akka ga'uu fi qaama dhimmi ilaalatu hunda bira akka ga'uu fi dirqama ammoo wanta nuti biyya irraa isiniif waraabnu kana waliif qooduun dhageeffachuun gurratti kennuun dirqama ta'a jechuudha akka warroota biyya biraa jiraniif akka wal qixa laallee ammas humantaan iyyuu human jirreyyuu waan hin jirreyyuu dhugaa waan hin taane hedduu shirgochuu jirta waan ta'eef waliif shirgudha kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa irraa heddabraa akkuma arkitan as gubbatti imaamochaachin lamin tagaddalu jedhama tureen kiyya afaan oromootiin ammoo imaamman keenya maaliif ajjeefamanii jedhama tureeni ittaansee ammoo maaliif ajjeechaan kunoo arsiidhaaf harargee qofarratti maaliif xiyyeeffate kana yoon jedhu kutaalee oromoo 11 naga qaba jechuu kiyyaa mitiyyu gonkuma nagan qabaniyyu akkuma amma dura qaamni keenya kaleessa arsiin baalee kaabaa kibba bahaadhihaa ta'anii fagoo ta'anii sulaltan kan keenya sabbataan kan kenna burraajuun kan keenya hin jenne akkasinan sobe hin sobne jechuudha waan lafa ifaa fi bilisaan lafa jiru jechuudha waan ummanni beeku namuutu fagoo taa'ee dhihoo taa'ee fagootti burraajuun kan keenya sabbataan kan keenya sulaltaan kan keenya hoolotaan kan keenya jechaa turan jechuudha har'allee rakkoon harargetti uumamu shawatti wallaggatti gujitti booranatti jimmatti rakkooni yookaahu madaani achi bakka hunda wal qaqqabdi lammaffaa irratti qabxee lammaffaa irratti itti dhufa sadaffaan ammoo ustaazawwan keenya ustaaz Ahmadiin Jabal akkasuma ustaaz Kaamil Shamsu hedduu on irraa galateeffachuun barbaada galatooma ulfaadha qeeqa ummataa kana hojiitti jijjiirtanii hamilee horattanii yeroo akkanatti ummata keessan afoo dhaabbattanii fi yeroo bakka imaamma itti du'an bakkeewwan garagaraattiin akkanatti asbaatan kanaan hedduu umman isinirraa gammadee jira rabbi ammallee ol isinaa fudhu kana dhabneetiin duraahuu umman isin dhoobate duraahuu akkanatti umman isin beekaa fi hanganumaa fi jechaan gochaan akka tasaa yaadaanii yoo isin zollumne ammoo pilis dhiifama guddaa isin jedhan akka kiyyatti hedduun aaree ture waan ta'eef keessaanillee wal beekna haa ta'u ammoo akka ummataatti ammoo gaafa miidiyaa irra tasabbaatee dubbattu akka ummataatti ammoo ummanni maal jedha waan jedhamu akka ummataatti dubbanne jechuun miidiyaatti akka dhuunfaati asirratti ammoo akka miidiyaatti akka dhuunfaati waan ta'eef ustaazowwan keenya ummanni keenya kana sanarraa eegaa ture galatoomaa jedha gara sagantaa yookaan qabxii jalqabaatti isin deebi'am ustaazoቻችን ለምን ተገደሉ እንደምናውቀው ናፍጠኞች በመጀመሪያ ደረጃ እስልምና በጣም ይጠሉታል ኦሮሞነትን በጣም ይጠሉታል ይሄንን ስል የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን ይወዱታል ማለት ፈልጌ አይደለም እንደምናውቀው አብረን ነው የምናውቀው ስለዚህ እነሱ በፍጹም እስልምና እንደማይወዱ ታውቁታላችሁ ሁላችንም እናውቀዋለን እስላም ምለው ቃል እንደ ምሳሌነት ለማንሳት ባለፈው በሻሸመኔ ላይ የተደረገው
በቃጠሎ ምክንያት እንደዚሁም ብዙ ንብረት ወድሟል። ምን አሉት? አላሁ አክበር እያሉ ክርስቲያኖችን ገደሉ፣ ክርስቲያኖችን ጨፈጨፉ ብሎ ፕሮፓጋንዳ እየሰሩ እዛ ውሎ አድሮ ስንት ሚዲያ ሲሰሩት ዶክመንተሪ የተለያዩ ዶክመንተሪ ሲሰሩ አየናቸው። አብረን ነው ያየነው። ስለዚህ ምንድነው እስልምና ምን ኃይል እንደሚጠሉ እሳት ሚዲያ ኢትዮ 360 እና ሌሎች የመንግስት ሚዲያ ጭምር ምን ኃይል እስላም ላይ እየሰሩ እንዳሉ እያየን ነው። ምን ኃይል በእስላም እየዘመቱ እያየን ነው። ሐሳባቸው ወይ ደግሞ ከመጀመሪያው እናቀልን አይደለም ኦሮሚያ ክልል የነሱ ሐሳብና የነሱ ፍላጎት በመጀመሪያ ደረጃ ኦሮሚያ መበጥበጥ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ አለብን። ከተወሰነ ወራቶች በፊት ኦሮሚያ ላይ መስጂዶችና ቤተክርስቲያኖች እንዲቃጠሉ እንዲጋጩ በጣም ትልቅ ስራ ሰሩ። ሳቅታቸው ወደ ሞጣ ወደ ክልላቸው ወደ አማራ ክልል ሄዱና እዛ ምን ያደርጉታሉ? እዛ መስጂዶችን በአንድ ሌሊት ብቻ 4 መስጂድ በማቃጠል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተመዝግቧል። አጠቃላይ የተቃጠለው 35 መስጂድ ነው። ስለዚህ እኛን እርስ በራስ ለማጋጨት ነው። ስለዚህ ኢማሞችንም እንደዚሁም መስጂዶችንም ለማቃጠልም እንዲቃጠልም የሚያዙትን የሚፈልጉም እነሱ ናቸው። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ በትክክል መገንዘብ አለበት። ከናፈሞ ኢልማን ኦሮሞዳ መስጂድኒ ኢትዮጵያ ከሰቲ kan halkan tokkotti yero masjidin afur gubatelle akuma waliin beeynu ni jira. Isaan kaajoon isaanii amantaa wali buusuudha jalqabarratti. Oromiyaa keessatti masjidawwan beeksan akka gubatuuf yoo beeksan gubatamu akka masjidni fi beeksan masjida gubuudhaaf akka warri masjida maaliif gubatee islaamni beeksan bahu akka warri beeksan ammoo masjid akka umman Oromoodha wal nyaatuuf wadhuu fi halkan guyyaa dalagaa jiraachuu isaanii ni beekama. Kanaaf ammoo hojii guddaa islaamummaa irratti islaamummaa jibba islaamummaa isaan ummanni kun islaamummaa qaban ifaan ifatti arkineetiin jira. Ifaan ifatti arkineetiin jira. Yeroo darbe Shaashamannee keessatti akka waan haacalu amantaa isaa musliima ta'e magaalaa Shaashamannee keessatti ummanni yeroo nama ajjeesu Allahu akbar jechaa nama ajjeesaa turan jechaa turaniin hundi keessan arkitanii jirtan. Ummanni kun hagam takka isaan akka islaamummaa jibbu, ummanni kun hagam takka akka oromummaa jibbu, ummanni kun akka hagam takka akka diina Oromoo ta'ee fi akka diina islaamaa ta'e hojii isaaniitiin gocha isaaniitiin arkaatiin jirtan. Waan imaamman masjid asaasatti du'ee hin dubbanne jarri kun. Har'a osoo bakka imaamni kun hiriira nagahaa irratti hin argamne mana isaatiin baane bakka inni ciisutti mana isaatti haadha manaa wajjin magaala asaasa keessatti godina Arsii Lixaasitti ajjeefame. Mana isaatti imaama masjidaa mana isaa itti ol seenanii ajjeesan. Har'a sooqeessiin miti manatti miti osoo hiriira gubbatti ajjeefame hagam takka miidiyaaleen kunniin akka ummatatti duulu hagam takka akka isaan lallabanii hagam takka akka isaan biyya kana sochoosanii ni argitan ni beektan jechuudha. Kun wal nama gaafachiisu. Har'a ijoollee xixiqqoon seenaan beekne maqaa paartii tokkootiif maqaa nama tokkooti jechuun uummata kana deeggaru. Imaamman maaliif ajjeesuun maaliif barbaachise? Ummanni kun hagam takka islaamummaa akka jibbu. Ummanni kun hagam takka akka sirna Haile Sillaasee aalimman gurguddaa lafarraa fixe lafarraa gate deebisuudhaaf tattaafatu Harargee keessatti ni beeytan. Kana beekuutu ummata keenya irra jiraata. Maaliif imaamman ajjeesuun maaliif barbaachise? Mana isaaniisitti ijoollee isaaniirraa maatii isaaniirraa maaliif adda bittinneessuun maaliif barbaachise? Kana gadi fageenyaan beekuutu nurra jiraata. Yoo kana hin beekne ta'e yoo akkanumaan sammuu kana mataa gubbatti sammuu kana rabbiin kan nuuf kenneefi rifeensa qofataa guddisnuuf koofiyyaa fi kufuutii qofa akka kaawwannuuf osoo hin taane
haa itti yaadnuuf soo kanaafuu bareechinee itti gadi qabnee yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Ummanni kun hagamta akka oromummaa jibbu, ummanni kun hagamta akka islaamummaa jibbu kana beekuutu nurra jiraata. Kana bareechinee gadi fageenyine yoo kana hin beekne taate ati dayyuuseedha. Dayyuuseen maal akka taate immoo aalimmanii fi ustaadawwan gaafachuu hin dandeessan ma'anaa dayyuuseedha. Kanaaf nuti ofis wallaalaa diina keenyas wallaalaa irra dabree ammoo irra ce'ee ammoo wal diina godhachuufi deemu jirra. Propagaandaa hojii manaa gadi kenname irra hojiitti oolchuu, walit duuluu, wal nyaachuu, wal fixuufi wal balaaleffachuu, wal qequu, ebalu basaasaadha, ebalu akkasii, ebalu kana, ebalu sanii jechaa walit duulutti jira. Diinni ammoo hojii isaa irraa hojii isaa galmaan gaataatiin jira. Galmaan gaataa jira. Yoo hangana hin beekne yoo hammana hin beekne maaliif duniyaa gubbaa teenya? Bar imaama sirraa du'ee bar imaama sirraa ajjese bar. Mawtu la'aalim mawta la'alam bar. Duuti aalimaa bar du'a addunyaati bar du'a biyya guutuuti bar aalimni tokko du'u irra bar gosti tokko biyyi tokko dhumachuu wayyaa bar. Kana wallaallee har'a nuti ammoo wal nyaachuu jirra. Kana wallaallee walit dacha'uu jirra. Godina Arsii lixaa magaalaa Asaasaa keessatti imaama ajjeesan. Maatii 27 raasatti facaasan, haadharraa ajjeesan, daa'ima xiqqoo karaggatan. Guyyaa har'aa godina Harargee lixaati magaalaa Baddeessaa keessatti imaama masjidaa ajjeesan. Gaafa yeroo darbe magaalaa Shashamannee keessatti imaama rasaasaan rukutanii du'aa fi jiruu gidduu jira. Hammana maaliif wallaalla? Keenya dhiisaa rakkoo hin qabu, rakkoo keenya walitti dachaana. Akkamitti kana osoo argitu diin afoo dhaabbatta? Akkamitti osoo argitu diina deeggarti? Akkamitti osoo argitu waan hin taane duukaa dhaabbatta? Warri maraate bar bu'aa tarii ammoo waa'ee maraatu jira bar. Garuu kan garaa nyaatu ammoo si malee. Warra as gubbaa deemtanii, warra ganda keessa deemtanii waan xiqqoodhaaf lammii keessan amantaa keessan saba keessan gurgurtaa jirtan kanatu garaa nyaata malee akka kootti kan natti dhagahamu namoota xixiqqoo ganda keessaa fi miidiyaa gubbaa deemtanii rabbiinis namaanis seenaanis wal dhabuu teessan. Yoo xinnaate diina keessan beeku isinirra jiraatu. Waan garaa namaa tokko isinitti himu. Baale Agaarfaa keessatti qaamni mootummaadha. Seenaa dhugaadha yoo rabbiin lubbuu nu ka'ee dubbachuudhaaf teenya. Aalima guddaa Agaarfaa keessa Sheekh Hadir jedhamuudhaan beekamu. Manguddoo umri isaa dheeraadha. Ka mootummaa dhufaa darbaan gaafa takkallee hin hiine. Ka Haile Sillaaseen hin hiine. Ka Wayyaanen hin hiine. Ka mootummaan inni lama sadi arge tokkollee ijaa ol jedhee hin laalle gabricha rabbiin aalima guddaa manatti itti ol seenanii osoo inni quraana qara'uun humna waraanaatti naqanii gabbaasaa jennaan humni hidhate seenee argee laalanii rifatanii nuti nama kana hin qabne jedhanii isaa fi ijoollee inni barsiisu isanii biraa gabbahan. Humni mootummaa gabbahee jennaanii nama san maqaan dha'u nageenya ta'ee bulchaa ta'e hin beekon kan naannoo Agaarfaati. Dhaqee harkaan gaqabee aalima manaa gabbaase jechuudha. Aalima manaa gabbaasee fuudhee hidha darbe. Fuudhee hidha darbe. Aalima guddaa mootummaan takkaan tuqne. Aalimtichi halkan san ka'ee rabbiin kadhate.
guyyaa lama sadi booda maraate gaafadhaa agaarfatti namtichaan sun maraatee jira wallaahi billaahi sammuun ni hiikkate sammuun hiikkatee maraatee ganda keessa deemu jira isallee fudhee mootummaa hidha darbi warri seenaa abbadaa dalagaa jirtan hundinuun ana mootummaan biyya kanaas ta'e abbaan fedhes namni humna qabu arrabbiin qaba biyya kanatti yoo waa dubbadhu fi yoo waan haasa'u rabbii abdadhee malee mootummaas ummataas miti abbaan fedhes namni fedhes abiyyis ta'e taayyees ta'e shimallisis ta'e gaafa tokko anaa miti namas miti rabbi isin qabu deema wallaahi billaahi gaafa tokko ni qabamtan zulmii isin hojjechaatiin jirtan tana hunda gaafa tokko rabbi isin qabuudhaaf deema qabaa hamaa qabamuudhaaf teessan dhugaa wali himnaami ummanni kenna daandillee cufu waa xiqqo malee wanti inni godhu takka illee hin jirtu ummanni keenya gabaa sirra gatu homa xiqqoo sababa geessa malee homaa gochuu hin danda'u ummanni keenya ummata miskiina ummata waan takka hin qabne nuti hundi rabbuma irkannee rabbiin hedannee dhugaarra jira laphee keenya dhiibnee biyya alaatis biyya keenyas teennee yeroo falmannu rabbi abdanneeti malee humnallee qabaanneetis fitiin wallaahi yoo rabbi jedhe yoo rabbi jedhe mootummaa kanaan malaayikaa loluudhaaf deema rabbii waraana isaa itti erguudhaaf deema biyya jiraattee ala jirtaa rabbiin si loluudhaaf deema gaafa tokko insha Allah wallaahi imimmaan aabbolee imimmaan haadholee abadan lafa nafuuju imimmaan xixiqqoon abbaan irraa du'e imimmaan xiqqoo haatirraa wareegamte abadan lafan baduuju rabbitu isin loluuf deema rabbitu isin loluuf deema isin dhugaadha aangoo gubbaa turuudhaaf seenaan dalee galmeessoo jirtan rabbitu isin loluudhaaf deema ni qabamtan eessallee dhaqxan qabamuudhaaf teessan namni nama yaa dhokachuu danda'a namni nama yaa dhokachuu baduu danda'a namni rabbiin yaa dhokachuu hin danda'u abadal abidin eessallee dhaqxan xiqqaalleen booyee rabbiin kadhachuu jira guddaalleen booyee rabbiin kadhachuu jira martuu rabbiin boohu jira imimmaan kun hundi lafan badu imimmaan ustaasotaa lafan badu imimmaan qeessotaa lafan badu imimmaan nama miidhamee lafan badu kan irra jedhaa kana beeka zaalimman zaalima deeggartanillee ummanni badaan fokkataan ufillee amantaas hin beeyne kan nafxanyaa deeggaru kan gartee gandummaa qofa beeku kan rabbi sammuun isaa qullaa godhe isinillee hujii kasan arkachuudha deemtan kan laahi gootullee kan sher gootullee kan koomenti gootullee waan nun hojjette addunyattis akhirattis argachuudhaaf teessa isin hanqattu abadan iman yaadina rabbi obsaadha rabbi dandahaadha rabbi beekaa ilaali hin jarjaru rabbi kaleessallee dheengaddallee hin jarjarri rabbi hin jarjaru rabbiin ariifatu qabamuudhaaf teessan rabbiin haile sillaasee shintibatti darbe rabbiin mangistuu lubbuu biyyaa baase rabbii mallassin jiraa biyyaa baasee du'aa biyya deebise gubeel reeffasaa gubeetiin saaxinii qullaa awwaalan rabbiin minilikiin harkaaf luka qumaaxisse wallaahi billaahi isin qabuudhaaf deema nuti humni waa qabaannes miti beekumsas qabaannee miti rabbi ammoo ka waa hunda qabamu isin qabuudhaaf deemu rabbi isin qabuudhaaf deemu xiqqaanis guddaanis rabbitti ol kennatee jira abadan eessallee tana rabbi isin qabaa tana shakkinaa inni biraa ammoo kutaalee oromoo guutuu fi kutaa 11 akkuma booyecha sanitti ta'e harargee irratti daran maaliif xiyyeeffatan maaliif achitti mataa malee bakka biramaaf hin dhoofne ganda kaawwanitti kutaalee kaawwanitti kutaalee sagalitti ajjeesaan jiran jechuu kiyyaa miti addaan naa beekaa naaf hubadha amantaatu heddummaata amantaa dhahuu barbaadan amantaa rukutuu barbaadan biyya kanatti oromoo yoo dhahuu barbaadan islaama dhahan yoo islaama dhahuu barbaadan oromoo dhahan kana sirriitti hubachuu isin irra jiraate
wanti Harargee fi Arsitti deebisaniif maali? Gaafa dabre qabsoo kana keessa Amboo fi Shaashamannee waraana kophaa akka waan nama kophaadhaan kaanitti kophaadhaan mana hundarra jira. Waraanni mootummaadhaan. Bakkeewwan biraa afaan qabaniiti bakkeewwan kaawwan lamaan kophaatti hambisanii. Kaawwan afaan isaanii qabanii hanga yoomii akka qabanillee arguudhaaf teenya afaan qabanii kaawwan akkan sochooni qabsootan isaan Harargee fi Harargee fi Arsii fakkeessuudhaaf deeman. Kaayyoon isaanii guddoon tana. Lammaffaan ammoo amantaa kana keessa rukutuu barbaadan. Amantaa kana keessa dhahuu barbaadan. Kana beekuutu ummata keenya irra jiraata. Heddummaatuuf islaama rukutuu barbaadan. Akkuma reef isiniin jedhee biyya kanatti Oromoon ka heddummaatu Musliima. Gaafa Musliima dhahuu barbaadan Oromoo dhahan. Gaafa Oromoo dhahuu barbaadan immoo Musliima dhahan. Ummanni Oromoo immoo kana beekuu barbaadan. Amantaa balleessuu barbaadan. Lammii duguguu barbaadan. Kan ummanni keenya irra gadi dhaabbatee gadi fageenyaan beekuutu isinirra jiraata. Kanaaf diina wajjin taatanii kallattii amantaati warri ummata keenya lafarraa duguguu jirtan. Diina wajjin taatanii warri saba keenya lafarraa duguguu amantaa keenya duguguu irra jirtan. Har'as borus seenaanis rabbis namnis isin gaafachuudhaa ta'a. Waan namatti seenatti simtan qopheeffadha. Waan rabbittillee waan kaaliqattillee himtan qopheeffadha. Siyaasni badaadha. Ayyoon kana dhaaba bakka bu'eetis miti. Nama siyaasatis miti. Waan dhugaa argee fi waan biyya keessa jiru isinitti mujjira. Kanaaf ummanni keenya diina isaa bareechee beekuutu isarra jiraata. Maaliif Harargee fi Arsii irratti xiyyeeffatanii biyyoota kaawwan afaan qabanii bakkee kanneen lamaan maaliif dhahanii? Kanaaf kana sirriitti gadi fageessanii beekuun qorachuun isinirra jiraata. Ummanni Oromoo kana beekuutu isarra jiraata. Akka kana inni biraa immoo qabxiin xumuraa inni biraa Ustaaz Ahmadiin Jabalii fi Ustaaz Kaamil Shamsuudhaan hojii ummanni isinirraa jaalatu, hojii kaleessa ummanni isin beeku, hojii kaleessa isin itti beekamtanii, gootummaa keessanii, jajjabina keessanii itti fuftanii jirtani. Kana ummanni irraa gammadee isin galateeffatee du'aa isin godhu jira. Waan qabdan san hanga wanti sun dhugaa fi dhugaa ta'etti itti fuufa. Itti mudda. Yidras la Xaqalaa Ministeer jedha itti barreessa. Yidras la Ekelee jedha. Haa ga'u muummicha ministeera Itoophiyaa jedha itti barreessa. Hundattuu barreessa. Gootummaa keessan sagarsiisa. Hojii kaleessaa nu barsiistan sani ammallee nu of deema. Dhugaa gadi baasa. Imaamman maaliif du'an? Imaamochaachin lamin tagaddalu gaafadha. Wal gaafadha. Duguggaan sanyiidhaa, duguggaan lammiidhaa, duguggaan ilmaan Oromoodhaa maaliif gaggeeffamu? Nu gaafadha. Nu gaafadha. Ilmaan Oromoodhaa maaliif hidhaman? Hayyoon Oromoodhaa maaliif dararaman? Abbootiin qabeenya Oromoo maaliif biyyaa baafaman? Abbootiin qabeenya maaliif saaman? Abbootiin amantaa maaliif ajjeefaman? Masjidawwan maaliif hasaasni itti dhukaafamu? Maaliif? Badiin keenya maali? Oromoo ta'uudha moo Islaama ta'uudha? Kana gadi fageenyaan ummanninis mootummaa kana kallattii hundaan nu gaafachuu isarra jiraata. Kanaaf ergaa kiyya kana waliif dabarsaa, waliif sheer godhaa, qaama dhimmi ilaalatu hunda biraan gahaa. Galatooma furaa bulaa deebanaa.
peejiin kun peejii akkuma beekamu dhiyoo kana waan hin banee fi peejii hedduu nama hin qabne waan ta'eef like follow share gochuun dagatinaa nuuf jiraadha galatoomaa huraa bulaa deebanaa bakka jirtanitti nagaa isin fawwine wabillahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh